namoonni umurii dheeraa jiraachuudhaan galmee dinqisiifannoo addunyaa irratti galmaa'an ni jiru. Kanneen keessaa tokkoffaan lammii France Jaannee Kaalmeet jedhamti. Dubartii umurii waggaa 122 fi guyyoota 164 addunyaa kanarra jiraatteedha. Dhiirota keessaa ammoo Rooman Kumraa jedhama. Innis lammii Jaappaan yoo ta'u waggaa 116 fi guyyaa 64 lafa kanarra jiraatee jira. Biyya argama dhala namaa kan taate Itoophiyaanoo namoota umurii irraa gan hin qabdu jechuun keessan hin oolum. Jireenya dhala namaatiif Itoophiyaan mijattuu akka taate Luusiin kan agarsiistu. Qorannoo beektonni addunyaa itti dadhabaniin haga ammaatti Luusiin dura lafa kanarra kan jiraate dhalli namaa hin argamne. Kanaafuu Luusiin haadha dhala namootaa addunyaa kanaati jedhaniiru beektonni. Luusii lubbuun jiru Itoophiyaa keessatti yoo argitanoo maal jettu? Godina Arsii Lixaa Aanaa Dodolaa ganda Garee Soroftaa jedhamtutti. Bakka kanatti kan argamneefi waan addunyaan raajiidha jedhu tokko isinitti himuudhaaf mana obbo Dhaqqaboo Eebbaa bira geenye jirra. Ol seenne maanguddoota lamatu wal bira taa'a. Abbaa fi ilma ijaan ilaalle addaan baafachuus dadhabne. Obbo Dhaqqaboo Eebbaa waggaa 160 lakkoofsaniiru jechuu odeeffannoo dhageenyeetu gara sanatti imalle. Garuu hin dulloomne. Harriin reef darbee rifeensa isaanii makachaa jiram. Dhaqqaboo kunoo kun dhaqqaboo ana abbaa Hammadiinaan jedhaniin Hammadiin na waamaniin isa. Umurii isaanii maaliin mirkaneeffanna jennaan kun salphaadhaanuun jedhan. Yeroo Xaaliyaaniin jalqaba biyya keenya weerartu ilmi koo jalqabaa waggaa 20 jedhan. Bara 1888 jechuudha. Yoo Xaaliyaan dhufe ilmi loonti seera hangafaa kan dhalate kiyya. Obbo Dhaqqaboon yeroo Jaanooy muudamus sirriittan beekaanuun jedhan. Gaafa Jaanooy nugusummaa shuumani nigistii irraa fuudhanii shuumani shawaa jiraan sangaa nagadaaf oofee fide. Gadaa shanan si'a 4 nyaadheeraanuun jedhu obbo Dhaqqaboon. Gadaa shananuu 4 nyaadhee. Ilma isaanii hangafaatu yeroo ammaa hiriyaa isaaniif ta'e jiram. Tokkochillee daraboon kiyyan jiru. Nama amma ga'ee lafaa dhufa aaru. Hordofa keenya ta'eetiin jaarsa godhanne malee jaarsi qara waliin dhalannee waliin nyaannee waliin dubbannee diida waliin oollee bulle hin jiru tokkochillee horom artisma keessaan jiru. Gaaf tokko osoo ilma isaanii waliin karaa deemanii roobni qabee achuma mana seenanii ol kadhatanii egaa ol seenan mana rooba keessa ol duudanii isaan meeshaa jajjaba koora uumamu ol fuudhee egaa jiran inni dadhabee yaa seene yoo inni ol taa'ee jiru. Gare biddaan yaatee egaa ati jalaa ka'ii mucaa gurbaa jala siqee guddaa jaarsi haa ta'u jaarsi jala siqee jaarsi akkasuma jala ka'ee jaati. Maal jala gaarreen waa jala maal jettanii gaafsan abbaan mati amma. Bee ilma kiyya ka ishiin jaarsa roomii harka qore jettan jedhee jaraani. Jarri amma afuma qabattee kolfitee cadhifte. Obbo Dhaqqaboon mootummaa 8 dabarseeraanuun jedhan mootota Itoophiyaa bulchan hundas yoo wal bira qabanii madaalan. Namni nuu tolee biyyaa tolee haga wixiin kun dhufellee gaarii godhe namicha dheengadda du'e sanii mallassee namni haga isaa biyyaa tolee hin jiru. Umriin obbo Dhaqqaboo Eebbaa dhugumaan ajaa'ibam. Siraatu abaabayyuu argiteerta maal? Kalcheera abaabayyuu keetii ilma seeraatii dhalate. Beektonni yoo ariitiidhaan garii isaanitti imalanii qoratan riikoordii lubbuun turuu dhala namaatiif Itoophiyaan dursa akka argattu shakkii hin qabnu. Ilkaan kun lafee iyyuu hin cabsanatti fakkaata. Shonkooras hin nyaata? Ilkaan? Shonkoora hin nyaata? Shonkoora? Tolchee. Sirriitti? Hin nyaadha isaa. Lafee hoo lafee hin cabsaa? Ilkaan inni shonkoora shigidee nyaadha.